dureen muuziqaa isaa yookaan kan inni baase sirba isaa akka jiru yoon isin hime hedduu namatti mi'aawu. Mi'aa inni namatti mi'aawu keessa silaa dhuguu ta'e anaatu nama dura dhuga. Silaa nyaachuu ta'es anaatu nama dura nyaata. Kanaaf mata dureen muuziqaa isaa akka jiru asumaan isinitti hima. Yoo kan beektu jiraattillee ni beekta. Nama biraatiif sheer godhi. Mata dureen muuziqaa aartii Abiraam Abdallaa. Isin jaaladhaa afran kalloo akkas jedha. Kanaaf mata dureen isaa akkana jedhan hin beeku. Kan biraa kan beekutu jira kanarra beekutu jira. Isinin jaaladhaa ilmaan afran qalloo warraa fi daqaa guutuu yaama jechuudha osoo dogoggoo hin ta'in. Kanaaf jajjabeessaan isinin jaa gama fuulduraatti oofa aartii Oromoo. Akkasumatti obboleessi kiyya afran fanii waan dhugaa kan isin jee aartii Abiraam Abdallaa akka jajjabeessitan illee isin gaafadhaa. Aartii Abiraam Abdallaa jajjabeessuun Oromoo jabeessuudha. Aartii jabaa guddataa amma guddataa jiru akkasumatti badhaasa moobaayiltiif saayiba keenya akkuma beekamu kanaas yuutuubsaa akka sabskiraayib gootanii barsiisaa Oromooti jechuu kan chaanaala barsiisu chaanaalli isaa guututti waa'ee barnootaa qofa. Akkasumatti aartii badee Oromoo kan sadarkaa diraamaa irratti nama jabaadha jechuudha. Kanaas isallee akkana jajjabeessitan isaan hundi sabskiraayib godhaa maatii keessan godhadhaa gama fuulduraatti tarkaanfachiisaan isin jedha. Kanaaf sagantaan irraan tana qabannee isiniif dhufne ni jirraa warra nu yaadde kan nu yaadinis ni jirraa eegaa kan nu diina keenyaatillee ni jirraa jechuu dhageessisuudhaaf dhufne jechuudha. Jirraa jechuudha. Kanaaf ni jirraa jechuu dhageessisuudhaaf kan isin bira geenye akkasumatti aartii guddataa jiru akka jajjabeessitan akka gama Oromootti wallaattisuu dhiiftanii akka wal jabeessitan kan isiniif dhaamu aartii Abiraam Fanii Show. Kanaaf Abiraam Fanii Show dhaamsa isiniif qabu gurma isaatiin isiniif xumuree jira. Warreen dhaamsa isaa kanatti gammadaniis galatoomaa kan hin gammadiniis itti gadditaniis galatoomaa garuu wal jajjabeessuun nurra jiraata. Hamma xumura qophii keenyaa waan na waliin turtaniif ana Abiraam Fanii Show jedhama. Qophii isatti aanuu hamma giddatti aanutti nagayetti. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaa anillee gama kiyyaan waan na waliin turtaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin jaa uummata kan saba Oromoo hamma jirtanitti wal jajjabeessuu wal tarkaanfachiisuu laafaa jabeessuu jabaa jabeeffachuun akkasumatti beekaa keessan tiifachuun akka gama fuulduraatti yaataniin kabajaa fi dhiifamaan isin gaafadhaan illee gama kiyyaan qophii keenya jalqabaa kaaftanii hamma xumuraan hojjettuu keessanii hundi keessanuu galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u hamma xumura qophii keenya waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Qophii ajaa'ibaatiin kan isiniif dhufnu ta'a. Gama boodaa irra diraamaa ajaa'ibaa koomeedii hedduu isin kofalchiisu. Barumsa badhaasa moobaayiltiif jalaa diraamaa hedduu isin kofalchiisu feenaan badee laayivii Oromoo Abiraam Fanii Show. Kanaaf wanni nuti qabannee isiniif dhufaa jirru waan hedduu nama kofalchiisa. Diraamaa koomeedii bareedaa kwaalitii ajaa'ibaa qabu. Akkasumatti barumsa kwaalitii ajaa'ibaatiin waraabamee dalagameennan gama badhaasa moobaayiltiif muuziqaa ajaa'ibaa kan addaatiin tolee nu bira gahu barbaanna taanaan qophoowwuu yookaan aartii Abiraam Abdallaa koomedii hedduu nama kofalchiisu yookaan diraamaa hedduu nama taphachiisee nama bashannansiisu feena jennaan aartii badee laayivii Oromoo yookaan aartii Abiraam Fanii Show san jalaa argattaniif hamma xumura qophii keenyaa waan wajjin turtanis galatoomaa isin hundi keessan galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u chaanaala kan sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa nu tarkaanfachiisaa gama fuulduraatti kan isiniin jiru aartii Abiraam Fanii Show.